biyya kun kuweetii dhimmoo isa turte bahariin dhimmoo achi gara kaayiroo deemte. Hamzaa Haji Isaaq Zeenuu yeroo sagantaan adda addaa geemii taphatan wal bira dhaqanii dhiichisanii way jedhanii nutu jala shqaabbataa turre. Yuunitiin ijoollee kaayiroo tokkummaan ijoollee kaayiroo nama hinaafsiisa namatti tola waan akkasii jedhaa shqaabbataa dibbee rukutaa turre. Kijibamoo dhugaadha kun Oromoo dhugaa lafa jirtudha. Gaafa gargaarsa jedhamee jedhu mana kootti yoo hin godhamnee cabeen kufaa nan gaggaragalaa waan akkasiitiin mashaqqaa waan akkasiitti wal seensisuu eegalan. Maaliif? Maallaqa kana kan gargaaraa jiru miskiina ijoollee biyya arabaa keessatti gola arabaa dhiqaa arrabsamaa tuffatamaa dhiitamaa jechuudha. Maallaqa kana walitti cortee jettu maallaqa isiin hawaasa siitiif jettee hawaasa Oromoo isa akka kutaattis rakkoon irra gahee haa ta'u parsonaaliis akka dhuunfaattis rakkoon irra gahee irratti maallaqa kana jechuudha akka dhaqee isa gargaaramuuf maallaqa kana kan buusu warra biyya baay'isawweetiif ijoollee biyya arabaa keessatti guggubachaa maallaqa fiddu kana hawaasa siitiif sheerii gootu isinii galee maaliif irratti wallabuun barbaachise? For what? Yetim ficiyuu duqeetuun amciu jetti Amaarri. Eessattuu daakii duqeetii yookaan harceen sun hadhuftu because dhiyaana keenya jechuudha. Wofcoo abbaa fedheettuu yookaan baabura abbaa fedheettuu yoodaa kana midhaan sun jechuudha. Kana jechuun maali? Gargaarsa kana godhamu keessatti everyone chaarjii irratti godhu qaba jechuudha. Aslii ta'e, Mubaarakii ta'e, Maakii ta'e, Hamzaa ta'e, abbaa fedheetti Hamzaa illee keessatti hirmaatu. Abbaa fedherraa Sodaan qabu, abbaa fedherraa Jibbaan qabu, Arsii ta'e, Baalee ta'e, Walloo ta'e, Jimma ta'e, Adoon Gibashii. Realitii kana jaallattanu jibbitan fudhaa. Share copying all of you guys. Isinii galee wanti irratti wal jibbamu, wanti irratti wal dhabamu depend on a benefit. Faayidaa dhuunfaa argachuuf dhabuu dhimma jedhamtu irratti about the business. Fayyaduudhaan kotte duudhaan fayyaalessi akka kootii kun dhaqee isaan jala taaptaa gochuudhaafi amanuu miskiina koo maaliyyee miskiina koo abbaa Oromoo gargaara Oromoo namni keenya kaayyoo dhumti inni miidiyaa kana fayyadamuu fi ergamni inni miidiyaa kanatti qabu maal akka ta'e naaf hin galu yeroo barii inni qaabbanna waa wayii fiinnee jechuudha isinii galee gaafa faaruu jala fiiguu gaafa arrabaa jala fiiguu gaafa wa'iis kanaafuu addunyaarraa fiigichaa tokkoffaa taaneen jedha yeroo barii Oromoon kun dhugaa rabbiin isinii jedha. Atileetiksii kana yeroo baay'ee wanti biyya keenyaaf warqee finnuu fi ariitiidhaan wanti nu qaqqabu hin jiru beekte. Run! Yeroo kana jedhu atileetota keenya disrespect gochuudhaaf miti. In case wanni sun akkas taasa jedhanii rumariidha beekte tilmaama. Welcome professional abbaa ibsaa. Isinii galee waa wayii fiiguu kanaanii wanti nu qaqqabu hin jiru. Dhaabbadhaa please fiigichi gaarii ta'e osoo jiruyyuu mishinii yookaan ergama fiigduuf sana beekuun dirqama jechuudha. Callisteedhuma akka hilleensuu waan fiidduuf qabdi. Dhiyaana yookaan nyaata isii olii gadi barbaaddee nyaachuudhaaf fiigaa jirti ta'a. Atiin kun miskiinni koomantii jalatti mana abaluu laayivii nama hangana daawwataara jettee eegee micciirattee jala fiigdu kuni namni kun maaliif hojjetaa jira? Inni biizinasa hojjetaa jira si maaltu dhamaase fayyaalessa. Sanuu jechuudha gaafa jarri kaanii rakkoo wayii keessa wal galchanii konjekshini yookaan ammoo isinii galee bakka dhaqeetti tiraakii wal godhu wayii rakkoo wayii uumu yeroo qaqqabanii huura gandummaa wayiitti galu huura gandummaa inni arsoo makiyyaaf na jibbu inni jimmoo makiyyaaf na jibbu inni harargee haayiboo sababaan harargee ta'eef na duuluu jiru. Qumaarra akkasiisu nyaatamee jira please wake up all of you guys. Sila isin hirribni isin qabee jiru kun du'a moo hirriba? Hirribni namarraa kaabar. Du'a kana chitti nama hambisu. Duutuu guyyaa rabbii ol nama kaasee nama gaafatu qabdi. Haayi. Hirra finaa callistanii. Dadammaqaa. Please. Kanaafuu wanti nama sirra deddeebi'ee isinitti dhaamu. Abbaan fedhe ilaale funyaan kanaan quba wal kaa'ee asii walaa deebisu. Ana yoo ta'e abbaa fedhe miidiyaa kanarratti yoo ta'e jedhe. Waltuqee miti laman sun quba wal keessaa baasu. Yoo dandeessan jidduu galtanii araarsu. Yoo dadhadan ibsanii faanaaf. Ba'uu jechuudha. Baamsaa isa jedhamu san jechuudha. Dhugaadha realitii sappoortu gochuun namummaadha. Bakkan haqa qabutti inni haqa qaba jettee evidensii yookaan ragaa haqa qabummaa kiyyaa siif mirkaneessu wayii qabattee yoo naaf duulte kuni gama rabbii jiru jaallatamaadha.
yoom kana jedhu nama sanarratti effectii demoralized godhu akka raawwanne qofa of eeggannoo gochaa karaa barsiisaa ta'e namni akka irraa jijjiiramuuf support godhi. Garuu waan ragaa hin qabne waan keessan beekne iccitii harkaa hin qabne callistee jechuudha nama tokko hin gargaarin. Isinii galee kanaafuu mubaarikii ta'e aslii ta'e maakii ta'e Femsinnaan isaanii yoo gaara sana akka burji kaliifaa ta'ee jedhe they are the single person nama dhuunfaa tokkodha jechuudha. Hoyiidhaan jala deemuu yoo ta'een alatti eenyunuu jechuudha gargaarsa irratti sartifikeetinni dhaabbata wayiirraa jechuudha. Dhaabbata wayiirraa hayyama fudhatee yookaan barnoota kennamee ittiin deemee jiru. Miidiyuma kanatti waan godhamu olii gadi wal keessa rukutameeti. Tokkoffaa wanni beekachuu qabdanu jechuudha. Namni ammoo dabareeduma hawaasa biratti dhageettii qabuun olmayni yookaan gatii inni hawaasaaf kafale gatii qabaata, ulfina qabaata. Rakkataa Oromoo yoo beela baase hawaasa Oromoo bakka gargaaramu nama dhuunfaa ta'u nama akka gareetti gargaarsisee jedhe ofii gargaaru maallaqni kan isaa ta'uu baatullee karaa isaatiin namni dhufee gargaara yoo ta'e jedhe inni illee nama galataati jechuudha. Isinii galaa jira miti? Riqichi tokko yoo bishaan irra nama dabarsee jedhe galata argachuudha qaba jechuudha. Because osoo riqichi sun hin jiraanne bishaan sana gamatti nafa jechuudha. Bakka hin barbaadu sanirraan hanqadha jechuudha. Isiniif galaa jira miti? Akkasitti beekannee dhugumatti namoonni immoo akka riqichaatti bakka akkanaatti tajaajila kennan sun dabaree namni irra darbuun chaarjii namarraa fuudhantu jiraamoo hin jiru wanna jedhamu san cheekaa gochuun barbaachisaadha. Kun ammaan dura raawwataan turre dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Dhugatti miidiyaa kan erga dhufne olmoostu waggaa 3 hin deema TikTok. Namoonni yeroo gargaarsa godhan maallaqa hangana fuudheen jira kan jedhu risiitii hawaasa irraa maallaqa isaanitti gale waadaan seename hangana maallaqni seene hangana kan ammoo namoonni waadaa seenan osoo hin galchiin hafan hangana jedhee diiteeliidhaan bakkitti ibsame jira. Tarii ayyoon ofii kootiif arguu dhabee jedhe korreekti na gochuu dandeessu dhiifama waliin jiru. Fayyaalummaan namoota keenya namni keenya akka irree biftii fi uumamni wal fakkaachuun xiqqoo rakkoo nutti uumee jira akka hawaasaatti. Maaliif namoonni keenya wantoota akkasii irratti wake up wal godhanii wal barsiisuu hafee jedhe? Maallaqa hawaasa kutaa meeqaatu hafee jedhe uummata keenya? Uummanni gaara kennee hawaasni Oromoo miidiyaa irra jiru gaara kennee hawaasa Oromoo kutaa meeqaatiif re'een kennamaa turte deeggarsa hawaasaatti jedhame. Uummanni Oromoo miidiyaa irra jiru idil addunyaa irra jiru gaara kennee hawaasa Oromoo saniif kan raqa gargaaramuuf uummanni gargaare sun gaala kennee hawaasa saniif re'een kan qaqqabe meeqatu jira? Ragaa qabna. We don't have anything. Deeggarsan jedhamne Oromoo kana rabbitti kennu. Yaa Rabbi Allah hawaasa keenyatti maallaqa kennu duniyaa dhuman qabne. Maasha Allah. Wallahi namni rakkate bakka kanatti akkana jennaan garii miskiinni jechuudha kan mindaa ja'a guutu gargaarsa bakka kanaa bakka sanii osoo jedhanu maallaqa siifittee gaafa ji'i dhufee jiru jechuudha. Waan itti sukkaara bitattu dhabdi jechuudha isinii galee miskiinni. Isuma dhugaan jedha. Osoo garanatti fidutu, osoo garas geessitu, osoo garana geessitu sumuuniin tokko kiisha keessatti fuudhide zeeroo jechuudha. Isinii galee. Nama tokko fayyisuudhaaf nama tokko ajjeesuun fafadaba. Wanti beekuu qabdan. Ana fayyisuudhaaf nama Muhammad jedhamu kan biraa ajjeesuun qabdan. Ilmi namaa kan du'u lubbuu qofaan miti xiinsammuudhaan du'a. Lubbuun dirqama nama keessaa ba'ee boolla keessatti biyyeen irra garagaluu qofa miti. Ijoolleen kun hanga tokko hawaasaaf jettee namummaa yookaan humanity inni jedhamutti dhagaheeti malee eenyuyyuu maallaqa irra wanna jaallatu hin qabu haqa dubbanna yoo ta'e jedhe. Isinii galee? Eenyuyyuu jechuudha. Biyya namaa keessatti kan guggubachaa jirtu akka keessan zanaafataa jettee taa'u wallaalteeti. Teessoo gaggaragalfattee bitaa mirgatti mimicciiramtee sheeppii agarsiisa. Bifa ta'u kan isin caala qabu, haasawa ta'u kan isin caala beeku, barnoota ta'u kan isin caala sartifikeeta gurguddaa qabu, teessoo isinirra teessanii tashkarakkaraa 360 degree rotate gochaa teessan sanirra taa'ee ashqaabbatu wallaaleeti miti. Gochaa dafqa argatu namummaadhaaf jedhee fuudhee kenna. You should have a responsible guys. Itti gaafatamummaadhaan waa wayii raawwachuu. Deeggarsinni kallattii biraatiin uummanni isin gargaaru waan qannaanii numayyuu uummataaf jedhee waan namni isinitti kennu nyaachuu jechuun sarummaa isa xumuraatiin. Wallaahi isa dhugaa Rabbiin isinii jedha. Sarummaa isa xumuraa. Nama kaleen dhukkubu, nama garaachi dhukkubu, nama sombii dhukkubu, nama ijji dhukkubu, nama beektee miila lama dhabe, ayyolii abboolii keenya waan nyaattu dhabdee jechuudha beektee
Qoonqoon qabdee jechuudha hidda mukaa nyaattu maallaqa Oromoon garaa laafee inni kaan akkasiin gargaaramtuuf itti kenne ati irraa qocattee hambifattee yeroo teessoo gubbaa teessu lakki teessoon sun siin malu osoo biyyee jala seentee teessochi sirra taa'ee bareeda.